Bareeda bakka hundattuu gargala waan ta'eef. Yaa hordoftoota kiyya. Annabaafachiisu ho'ina kiyyan si'amee bosonatti argisiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafuune hordoftoota kiyyaa jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin kan dhihaa, kan bahaa, kan lixaa, kan kaabaa, kan namni biyya jirtan ka biyya hin jirre hundi keessanuu iyyuu har'a jechuudha. Har'a odoon ta'in eda kaleessa isinii galee kalee galgala sa'aatii ganama ba'ee jechuu viidiyoo majlisaa gad isinii dhiisee tureeyyuu ganama sa'aatii lamatti rooba keessa ba'ee waliin turre siisteerii obboleetti xiqqishuu Zabiibaa jechuudha. Achi booda ammoo waliin turre gargar deemnee dhugaa rabbi dubbachuu fi soba fakkaachuu danda'a. Lakkaa sarpiraayiziin jedhan akkana namatti tola aadaani sarpiraayiziin beeku itti bulee haga ganamaa isinii ganamallee barii itti ol isinii ka'e mana kiyya keessa jechuudha. Haaluma amma argitan kanaani kan isinii ibsuu barbaadu jechuun tokko isaatiin jalqaba irratti gara sa'aatii 12 jechuun gara manaatitti yeroo nu deebinu na bilbilanii an dhimma biraatiif si'a obboleessa kiyya wajjin si'a jamna naan jedhan si'a jamnallee naan jedhan dhufu inda mana kan keenan jedhan yeroo maraa isiin dhufti isiin ammoo dhufaa arsiisuu an deemtee jirti si'a viidiyoo boruu hojjechuufi achi fuudhanii bakka kana jechuudha. Bakki kuni margaa bosonaa iddoo bashannanaati. Bakka baay'ee bareedaadha. An Shaashamannee keessa haa jiraadhu, haa taa'u, haa deemu, haa hojjedhu malee bakka hedduu hin beeku jechuun hin danda'ama mina tare. Osoo obboleessa kiyya ta'uu baateen sodaadha jechuu bakka san. Kanaafi bakka bareedduudha itti galtanii akka bohaartaniin barbaada. Samaniyaa aandii hedduu namatti tola. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya achi booda jechuudha isiilleen dhuftee sarpiraayizii na goote galatoomii ulfaadhu jedhaani sabiskiraayibiin isii kuma guutee fi dhugaan seenaa akkuma qalbiititti sarpiraayizii nu godhii maal jedhaanii ture garuu isiin dhugamarraa onneen jechuudha sarpiraayizii na goote galatoomii ulfaadhu jedhaani kuni jalqaba gammachuun kan kee kan itti fufuu rabbi siyaa taasisu galatoomii ulfaadhu asittillee akkasuma jedhaanii jira isinii galee gammachuun kan kee kan itti fufuu siifaa ta'u hundi keessanuyyuu jechuudha isii qofa doon tahini namni milkaa'ina barbaadan hojii feetanii akkasuma immoo kaayyoo qabaattanii gammachuu barbaadan hundi keessanuyyuu jechuudha rabbi sinaa milkeessu walaakin milkaa'uuf jecha obsaa fi murannoo qabaachuudha. Ta'eef ebalu ta'eef odoon tahini akkamitti ta'an barbaachisaadha. Akka gorsaatitti yoo naamaan naa himtanaan jettan ebalu ta'eef qofa odoon tahin mee akkamitti alhamdulillah sagalee kiyya jechuudha warra iimotitoo narratti bilbilee addaana jalaa kutee amma mootuyyuu cufee waa ifa waan maraayyuu haala kanaan jechuudha ganama kanaaf waan baay'ee odoo jedhaa jiru hin ta'a qofa odoon tahin akkamitti ta'an dirqama hojiidhaaf namni kaayyoo qabaachuun barbaachisaadha yaanni murteessaadha achi booda mootuyyuu namni hamilee namaa ta'ullee akkasuma waan hedduu barbaachisa hojiidhaaf garuu abbaan karoorfatee murteesse taanaan nam jalallee odoo hojjete hima milkaaha amma ganama jechuudha ciree nyaannee dhugaa rabbii dubbachuuf jecha ciree kiyyallee odoo isin argisiise isin gammachiisa garuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waa jedhee dhiisumatu caala kanaaf yoo danda'e piraankiin isinii fida inshaallah yoo rabbi na milkeesse buna qoqqoodutti jira buna buuse waan isin ajaa'ibaa irraa jechuudha jireenya basiixa jiraachuu jechuun an jireenya kana jechuudha salphisuun baay'ee naaf laafadha fakkeenyaaf amma guyyaa akkanaas ilaalaa rakabootii Dubaayii maalii akkasii waan addaa zahma namni jedhu san odoo hin ta'in bakka waan salphaa basiixa jiraachuun barbaachisaadha qalbiin keessan akkuma gammadetti ta'uudha keekii keessaani keekii karameel keekii jaaladha ka karameelii jechuudha isinii galee sukkaarallee baay'ee hin qabu waan sukkaara baay'ee qabu ani hin fedhu akkasuma jechuudha keekii kana naa hojjettee achi naa fiddee achitti murra tureeyyuu kalee galgala viidiyoo isii irratti gadhiifti laalaa fi sabiskiraayib illee godhaa fi anamootuyyuu bakka maatiin keenya guutuun akka itti fayyadamu waan barbaannuuf achitti murree galleeni firiijii makeenne firiijii illee qabaachuun adaayiroota kan akka nama barbaachisa yoo gaaf marallee gammaduu baatte gaaf takkaaf si fayyada keekichi yeroo sanitti oo'aa ture yeroo san ajajjee waan fiddeef jecha isiin mana galattee na biraa deemte malee adaachiif deemte nammoo mana galtise akkasitti booda sanii gallee firiijii kennee nyaata kenna galgala iraata hojjetannee nyaannee rafnee ganama kaanee ciree nyaannee geessinee erga jenne haala kanaan qophii oolmaa guyyaa dilbataa yookiin alhadaa dabarsinee isiniin jedha guyyaa gammachuu guyyaa bareedaa rabbiin waa taasisu isiniifillee hunda keessanuyyuu kun obboleessa kiyya waliin jechuudha sarpiraayizii kana godhanii galatooma ulfaadha hundi keessanuyyuu jechuu hundummaan namni jala jirtan hedduun keessan jechuudha yaa hadha razaan ummu razaan baay'ee si jaalanna
obboleettii teenne nu fakkaata. Walaa jechoota hedduu qalbii nama cabsu jettanii ati fakkeenya faaxee biyya Arabaati. Ati jabduu hintala fakkeenya shamarran biyya Arabaati yoo naan jettan kun jechi kun naan hin malu bakka san hin geenne homaa isiniif hin goone ufiif isinii galee ufii kiyyaaf hojjetadhee isin gammachiis isin ammoo narraa gammadan jechuu anaa ufiif hojjetadhu narraa gammadan asittiin haasa'aa jira waan ijoollee haasa'aa jira akkas harka godhee akka nama bararuu heetu malaa keessa gammachuman na bararsiisu dana fakkaate koolan qabu akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gammachuun keenya kan itti fufu haa ta'u kan itti isiniif fufu haa ta'u naan jedha galatooma ulfaadha irra caalaa jechuudha. Rabbiin jazaa isin haa kafalu warri subscribe isii 15 subscribe kuma naa guutaa fi jedhee guyyaa 10 keessatti kuma naa guutan ulfaadha ka subscribe gootanillee ka like gootanii ka ilaaltanillee ka viidiyoo keenya hojii keenya jaalattanis ka jibbitanillee hattan jibbitanii ilaaltaniitu isin jibbisiisee ilaaltan sunillee galatooma ulfaadha baay'ee isin jaaladha isin kabaja akkana aadaa Oromoon keenya jechuudha. Waan qabannee itti gabbaanu dhabne malee namni hojiif nama jibbuun jiru asitti xaanatti dabalaa jira kurreen girgiraa harkana gube akkasii Oromooti yaguutu isin jaaladha isin kabaja mee maal isiniin jechuu danda'a daqiiqaan silaa jechuudha dheeradha idiitii goonee ammoo viidiyoon akkanaa kun seenaa dhallee yaadannoodha gatuufillee garaa nama nyaataa waan biraa irra kaa'uufillee yuutuubiin koppii jechuun bakka namatti hin eeyyamu waan nama koppii godhee fidu wantoota akka manzuumaa ta'uu nashiidaa ta'uu sirbaa ta'uu tokkichi isaatu iyyuu hin ta'u isinii galaa jiraa miti sagalee orijinaala kan kee ta'a koppiraayitii sirra fida waan ta'eef jechuun koppiraayitii jechuun akeekkachiisaa fi adabbii siigalee haga yuutuuba sirratti muruullee hin danda'a. Kanaaf isin jaaladha isin kabaja isin ammoo yuutuubni kee sabskraayibii dhiisee jira. Duraaniin guyyatti sabskraayibii 150 akkas tunaa dhufaa tura. Garuu saamuuna kana akkana ji'a 2 ga'ee jira. Hojii kiyyatu isinitti hin tolle immoo namni haarofni yuutuuba kiyya argitan sabskraayibiin kiyya akka deemu na gargaaraa isiniin jedha. Maaliif jennaan jabduu isin jettan san ta'ee argamuu barbaada yookaan sobanaaf fakkaata. Baay'ee galatooma ulfaadha. Waa'ee meeshaa ammoo tuyyuu meeshaa bar akkuma bitaa jirrutti bitaa jirraa itti fufnee jechuun fakkeenyaaf kaleessa jiituu tana firiijii jechuudha abbaa litira natti 315 biluu maajikii qarshii 53 hin binne batiraa daabboo yookiin ammoo tuyyuu furuna daabboo keekii akkasuma ammoo tuyyuu wanni hunda kuukisiillee wanni hin hojjanneen jiru isa sanillee jechuudha 20 binnee jirra isiniin jedha kalee tanaayyuu TV binnee jirra waan baay'ee uffata ijoollee mana barumsaa daftara jechuun ganama ba'e isiniin jedhee mitiire majliisa adaamaa ergee ka'ee achumaan suuqa waan baay'ee bitaa turre kanaaf garuu ammoo roobaaf gara waraabnuun dhabne ijoolleen irra caalan isaanii jechuudha akkanuma meeshaa ofii keessan laalanii gariin isaanii bakka akkasuma nu erginaan jedhanii galatooma ulfaadha na kabajuuf na amanuu keessaniifillee keekiin kiyyallee akkanatti bareeda meeqa keessantu keekii karameel keekii jaalatanaa himaa na as jala barreessaa koomantii har'a maal keekii keessaa keekii kamiin jaalattan keekiin hedduutu jira jechuun waan hedduun hojjetama hundi isaatuyyuu dhandhamni isaa garagara an hunda keessaa kana jaaladha akkasuma immoo tuyyuu chiiskeek illee hin jaaladha yoo maqaa dogoggoriif dhiifama isiniin jedha qofaa xiqqoo jechuun maatima hunda keessa jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya naaf galatooma naaf ulfaadha yuutuuba kiyya lammataallee viidiyoo naaf laala akka sa'aatiin naaf guutu maaliif yoo jettanii duubatti akkana jalaan deebine galatooma nuti siif guutaa abshirii duubas jalaan deebi'u yeroo naan jettan hedduu natti tola na gammachiisa akkana wajjin jirtanii abdiin qaba ammoo tuyyuu isinillee rabbii galitti isin abdadha. Isinii jireenya kiyya keessatti gahee guddaa taphattanii maali jennaan fudhatama isin bira qabaachuun qoftiin gaya anallee akka aadaa duudhaa safuu shar'ii waan hundayyuu intala adabaa taatee adaba kana caalaa qabaadhee guddisa maatii irrattis tahee barsiisaa namaa irratti tahee namni beeytanii sooshaal miidiyaa kanarratti waan takkallee yoo gadhiise faca'ee nama hedduu bira gaya dhugaa yuutuubii kiyyarra namni xiqqoon haalaalu malee rikoordii fa'a godhanii gadhiisa namni viidiyoo kiyya asiin duraayyuu argee jira jechuu gara biraati Facebook irratti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan gaarii haala gaariin yoo dabarsini rabbiin nuuf laafisu jireenyuma tana tuyyuu kana nu godhe
alhamdulillah jechuutu iyyuu caalaa alaa kulli haali laayik sheer gochuudhaan na wajjin turtii godhaa ijoolleen waltumaa jirti na fakkaate na of kolchaa sagaleen ijoollee yoo isin jeeqee jedhee haadha maatiitii ollaa maatii qabnaa kennallee akkasuma jiranii kanaafi galatoomaa ulfaadha har'a galatooma ulfaadha ma isinii deddeebisee isin huffisiisuun kiyya waan hin oolle akkana jalaa hin huffine hin beeka guyyaa isin galateeffadhutu iyyuu har'a jedhee waan yaadee fi maaliif jennaaniin guyyaa 15 isinii kennee guyyaa 10 keessatti jechuudha kan subscribe obboleettii yaana guuttani kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya osoo guyyaa guutullee galatoomaa ulfaadha jedhee natti xiqqaata jechuudha hundumaafuyyuu alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u anallee kan isiniif uume isinillee anaaf uume jechuudha walirraa akka gammannuuf walirraa akka fayyadamnu rabbi nu taasise alhamdulillah rabbil alamin isiniin jedhaa jira warra amantii biraa qabdanillee hundi keessan galatoomaa ulfaadha na jaalachuuf na kabajuu keessaniif baay'inaaf galatooma amantiin kan abbaati namummaa fi maalummaa qofaaf jechuudha kan isin na jaalattanii na kabajan naa jiraadha koomantii hedduu argan deebiftuun aan jettanii bar dhimmuma jechuun viidiyoo irratti biizii ta'ee koomantii irra yoo xiyyeeffadhe immoo hojii haaraa isinii fiduu hin danda'u isinii galee hojii wal fakkaataa baratamaa ammootu yoo ani hojjechuun natti hin tolu jechuun baay'ee yaada baay'ee hawwii baay'ee qaba garuu haalan naami jechuu dhabuun sun carraa kiyya hundaafuyyuu laayik odoon godhin viidiyoo kana yoo dagattan hin bayina horaa